har'a kun ayyaana irreechaatiif Finfinnee keessa kabajaa jirra. Baay'ee bareeda ayyaana keessatti ayyaana keenya kun immoo waggaa 150 booddee kabajameera. Amma kun immoo seenaa guddaadha. Kun immoo irreecha kan immoo irreecha bareedaadha. Amma kun nafaana koottaa har'a immoo kilippis nan waraabaa achumaan sirba haaraan hojjedheera waa'ee irreechaati. Sirba isaa keessa isaa immoo ergaa cimaa qaba jedheen yaada. Ofumaaf barreessee yadaloos walaloos amma nafaana koottaati. In olla walumaan olla ayyaana irreechaa baga isiniin ga'e koottaa nafaana laala. Kunoo fuulasaa namni bashannanaa taphachaan sirbaan deemaa jirra. Waa'ee uffata aadaa isaanis baay'ee bareeda. Uffata aadaa immoo nama miti seexaana iyyuu bareechaa ni beektu. Uffata keenya baay'ee bareeda. Amma maalinni amma yeroo kana nama miti seexaana iyyuu Oromoo ta'uu barbaada hin beektu. Kanaaf amma Finfinnee keessatti ayyaana keenya akkasitti bareennee kabajaa jirra. Amma araddaa birbirsa goorootti kaane amma gara baaroo kormatti jirra. Kun amma irreecha akkasitti sagantaa irreecha ayyaana irreecha dabarsaa jirra. Amma iyyuu asin dabarsee achii deemee natti fakkaate ayyaana irreecha. Amma magaalaa kana waa'ee aartii Oromootiin bareechuu qabna. Carraa nu kenna hin hojjenna. Garuu carraa keenyuuf itti kennitan hin beekna jirtu miti. Nagaa jetta hin beekna miti hin beekna. Yemolee ashuragaada manni dhimmise. Yemolee ashuragaada manni dhimmise. Yemolee ashuragaada. Amma irreecha kana akkanatti bareeda. Amma waan gammachuu baay'ee natti dhaga'amaa jira. Gammachuu koo ibsuuf jechuudha. Akka ibsaan ibsaa malee jechuun akka jirta miti. Jirra. baay'ee gammadeera. Amma Galaanaa fa'aa, Tasfaayee Bokaa fa'aa, Hayilee fa'aa, Sanyii fa'aa, Kiyyaa fa'aa hiriyoonni ka hundumaa eeka kiyyaan waraabaa jira. Amma kunoo ETV'tti geenye amma ETV dabarree immoo HIV dhifama beeraawitti geenya. Mana Galaanaa immoo mana qeerrooti isa biratti taphannaa kattaatti. Qeerroo mana qaba Oromiyaa keessatti. Dhaabadhaa. Mabraatiin nu qabee argitanii ibsa. Kun namaaf moo konkolaataaf? Konkolaataaf taanaan hin deemnaa ka. Amma kunoo gara giddu galaatti geenyeerra. Giddu gala aadaa Oromoo kunoo asitti argama. Kana qabaachuu keenya iyyuu wanta guddaadha. Ammas kana caala aadaa Oromoo beeksisuudhaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Finfinnee kan keenya yoo jenne waan tokko Finfinnee keessatti waan Oromoo ibsuu dhaabuu qabna malee waan alagaa Sidaa suuraa alagaa faalaallee Finfinnee keenya jechuun xiqqoo ishii akka kiiloo 200 xiqqoo ulfaata. Kanaaf ashaaraa keenya ammoo gatu qabna. Kanaaf waan an jechuu barbaadu akkuma naltanii namni baay'eedha 10 caala. Abebee Tufaa ammoo waa'ee Finfinnee ibsa. Seenaa guddaa qaba Finfinnee keessatti. Kaayyoon keenya abbaan biyyaa abbaan Finfinnee ana akka Abebee Tufaa kaasuu waan an barbaade waa'ee Finfinnee ibsuu fi suuraa kana kaasee fixuuf guyyaa 2 natti fudhate jechuudha. Ani dandeettii baay'een qaba, dandeettii 10 caalan qaba. Isa irratti iyyuu tokkoffaa badhaasa baay'een argadheera dandeettii dhuunfaatiin jechuudha. Artisirritti naa galeera. Uummanni Oromoo immoo na jajjabeessaa jira. Uummanni Oromoo baay'een galateeffadhaa qeerroof qarree uummanni Oromoo hundu
galatooma waan guddaa isin agarsiisa akka nafaana jirtanii jaalala keessanis laalaan jira baay'ee galatooma jaalala koo akkamitti akka ibsuun beeku isiniif Waak bara kana bara rinnu boodhi hamaa nurraa gabe